Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Akkam jirtu? Baay'ee nama gammachiisaa, Waaqayyoo isin bal'isaa, isin baay'isaa jira. Keessumaa immoo ijoollee isinii kennee ijoollee baay'ee maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Ulfina kennaa Waaqayyoof kennaa Waaqayyoo. Kennaa baay'ee nuuf kennee baay'een gammadee arguu kootti hundumaa caalaa immoo sagalee Waaqayyoo itti faca'aa jira. Kan isa caalu hin jiru, sagalee Waaqayyoo keessa isaaniitti faca'aa jira. Yeroo dheeraa ta'uu isaa naan galle hamma kana tureera jechuudha erga bara Covidtiin dhufnee na yaadachiise. Hamma Covidin badutti sodaatee bade naan jechuuf akka hin taane. Covidin dhufee waan baay'ee hojjetee hamma addunyaan geessus addunyaatti agarsiisee hamma Waaqayyo ga'us nutti agarsiisee deeme miti. Hamma Waaqayyo ga'us argine. Kanaaf irree Waaqayyoo karaa sanaa arginee deemne. Guyyaarraa dubbii Waaqayyoo isin wajjiniin hirmaachuudhaaf carraa kana argachuu kootti baay'een Waaqayyoon galateeffadha. Kanan isin wajjiniin hirmaadhu Wangeela Maarqos boqonnaa 1 kutaa jiruun isin wajjiniin hirmaadha. Wangeela Maarqos boqonnaa 1 lakkoofsa 1 kaasee kan jiru gabaabsee ergan dubbisee booddee Waaqayyoon walii wajjiniin kadhanna. Yeroo xiqqoo waan teenyuuf warri dandeessan bakka jirre kaanee dhaabbannee dubbii Waaqayyoo walii wajjiniin dubbifanna. Wangeela Maarqos boqonnaa 1 lakkoofsa 1 kaasee. Kun jalqaba Wangeela Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Macaafni ilaa ergamaa koo isa karaa siif qopheessu si dura nan erga in jedha. Macaafa Isaayyaas raajichaa keessatti immoo sagaleen lafa onaa keessaa hin iyya. Dhagaa dhaggeeffadhaa, gooftichaaf karaa tolchaati haaraa, daandiin irra adeemus qajeelchaa kan jedhu caafamee jira. Ameen. Yaa Waaqayyo galgala kanaa iddoo kanatti sagalee lafa onaa keessaa iyyuu isa bara Isaayyaas dubbatame, isa bara Yohaannis dubbatame, isa bara Yesuus Kiristoos lafa kanarra ture dubbatame, har'a immoo magaalaa Atlaantaatti dubbatame, anaaf saba kana duraa karaa akka qulqulleessu maqaa Yesuusin ani isin kadhadha. Yaa Waaqayyo galgala kana iddoo kanatti sagaleen kee nuuf haa ibsu. Sammuu sagalee kee ittiin dhageenyu immoo ati nuuf ibsi. Garaa keenya nuu saaqii hin fudhannaa. Gurra keenya nuu bani hin dhageenyaa. Hafuura keenya nuu bani yaa Waaqayyoof keessatti sagalee kee hin dhageenyaa. Gooftaa Yesuus ana garbicha kees na gargaari. Dubbii kee dhaga'ee dhageessisuu, dubbii kee hubadhee hubachiisuu akka hin danda'uuf ati nu gargaari. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Amen. Mee amen. Amen. Inteenya. Gooftichaaf karaa tolchaa. Karaan kun bu'aa lama of keessaa qaba. Karaan Waaqayyoo inni jalqabaa akka nuyi gara Waaqayyootti dhaqnu, Waaqayyoo wajjiniin akka wal arginu, badiisa keessa jirru, dukkana keessa jirru, rakkina keessa jirru keessaa gara ifa Waaqayyootti akka achi baanu nu godha. Erga Waaqayyoo wajjiniin wal argine booddee immoo Waaqayyoo wajjiniin taanee lafa Waaqayyo barbaadu immoo akka geenyu nu godha. Two purpose. Hin geessas hin deebisas. Gara Waaqayyoo dhaquun isa jalqabaati. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 3 keessatti yeroo Addaamii fi Hewaan jannata keessaa ari'aman, jannata keessaa lamaan isaanii baasee ari'e
Jannata sana keessaa jechuun from the presence of God. Lafa Waaqayyo isaaniif qopheesse, lafa Waaqayyo isaaniif mijeesse, lafa Waaqayyo isaaniif kenne, iddoo waan hundumtuu jiru, waan hundumtuu jiraachuu caalaa immoo iddoo Waaqayyo jiru sana keessaa Addaamiif Hewaan jechuun sanyiin namaa, ilmoon namaa ari'ameetu ba'e. Yaadattu kutaa sana. Erga ari'amee ba'ee booddeedha dubbii Waaqayyo. Ergamaan balbala sana eegu billaa kara lamaan qarama qabatee akka namni deebi'ee hin dhufneef iddoo sana naannesseetu eega ture jedha. Gara argamuu Waaqayyootti deebi'anii ol lixuun hin jiru ture, cufameera. Guyyaa sanaa kaasee namni jooruutti ka'e. Guyyaa sanaa kaasee lafa qoraatti hin jiru, lafa duuti jiru, lafa rakkinni jiru, lafa wal ajjeesuu hin jiru, lafa wal jibbuu hin jirutti gadi ba'e, achitti ari'ame. Boqonnaa 3tti ari'ame, boqonnaa 4tti Qaayiliif Abeel wal ajjeesan jedha. Boqonnaa 5 bira ga'ee bishaanni badiisaa dhufee sanyii namaa lafarraa xaragee balleesseedha. Achi siqee boqonnaa 11 irratti Baabiloonitti afaanni namaa waliin makamee waliin bulbulamee tokkummaan ilmaan namootaa gidduudhaa fudhatamee diinummaan nama gidduutti darbatamee jedha. Namni Waaqayyo irraa gadi baanaan, namni presensii Waaqayyoo keessaa ari'atamee gadi ba'ee jennaan guyyaa sanaa kaasee rakkinatti gala. Maaltu barbaadama amma? Karaa itti gara presensii Waaqayyootti deebi'anii dhaqan. Karaa barbaada namni, karaa barbaada. Iddoo sana ga'uu barbaada, garuu karaa ishee wallaale. Karaatu itti dheerate. Har'a Waaqayyo karaa nutti agarsiisa. Mee warri karaa barbaadan ameen jedhaa. Karaa kana gaa Waaqayyo wangeela Maarqos isa jalqabaa irratti ajandaa Waaqayyo inni jalqabaa maal inni? Karaadha. Karaa baasu. Seenaa biyya lafaa kana keessatti, history addunyaa kanaa keessatti warri Roomaa karaa baasuudhaan beekamu. Miti Dr. Balay. Karaa baasuudhaan beekamu. Bara warri Greek bitanii booddee warri Room dhufanii yeroo addunyaa kana qabatan mallattoon bulchiinsa warra Roomaa lafa kana irratti kan ta'e hafe karaadha. Baay'ee karaa baasu turan. Bara sanaa, bara isaan bulchan addunyaan kun nagaa argatte, Pax Romana jedhama. Bara nagaa ture, bara warri Room biyya kana bulchanii maal hojjetan inni guddaan karaa baasan. Asiin achiin karaa baasan. Yeroo dhuma gabaabduu biyya keenya bitan illee kan isaan itti yaadataman karaadha. Dildiya warri Xaaliyaanii hojjetan baay'een isaa hamma ammaatti hin diigamne biyya keenya keessa. Karaa har'a Waaqayyo lafa nuyi har'a jirru, amma lafa nuyi jirru kaasee lafa nuyi borgeenyu bira nu ga'uudhaafi karaa baasuun inni danda'u Waaqayyo amanamaan nu gidduu jira. Amma gaa iddoo kanatti waa'ee karaa dubbata wangeelli Maarqos boqonnaa 1. Attamittiin karaa kana argachuu dandeenya? Wangeela Maarqos boqonnaa 1 kaastanii hamma dhumaatti yoo dubbiftan jalqaba waa'ee karaa dubbata. Inni lammaffaan karaan kun akkamittiin akka ba'u dubbata. Inni sadaffaan gaafa karaan ba'u maal akka ta'u dubbata. Ishee kana sadanan isin wajjin hirmaadhaarra. Inni jalqabaa waa'ee karaa, inni lammaffaa karaan kun attamitti ba'a, inni sadaffaa gaafa karaan ba'u maaltu ta'a. Jalqaba duraa garuu kanan dubbachuu barbaadu gaafa karaan ba'u maaltu ta'a. Gama sana maaltu jira? Lafa nuyi har'a jirru kanaa kaanee ajandaadhaa fi prioritiinii fi qophee Waaqayyo anaaf isin duratti qopheesse gurguddaansaa maali? Maarqos boqonnaa 1 irraa waan kana dubbata. Inni jalqaba erga karaan ba'e booddee inni jalqaba Yesus Kristos gaafa ilmoo namaa bira ga'u jalqaba kan inni godhe Indiriyaasiif Phexros, Yohannisiif Yaaqoob,
kotta na duukaa bu'aa jedheetu kiyyoo isaanii dhiisanii akka isaan isa duukaa bu'an godha. Inni jalqabaa gaafa karaan ba'u Waaqayyoo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos ofitti nu waama. Harka keenya qabata. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Waan kan biraa miti harka keenya relationship kan eenyu akka taane. He claims us. He calls us. He relates with us. Inni jalqabaa. Waaqayyotu fira keenya ta'a. Eebba tokkoon isin eebbisa fudhadhaa. Waaqayyo bara baraan fira keessan haa ta'u. Hallelujah. Waaqayyo harka qabatee isinii wajjiniin haa adeemu. Hallelujah. Meegaa shan ameen jedha. Waaqayyo harka si qabatee jennaani fagoodhaaf dhiyoodhaa namni si sodaachuutti ka'a. Bar tokko na yaadadhaa ijoollummaa keenyatti Ortodoksiin qeesiin Ortodoksii tokko mana keenya gajjallaadhaa fidala barsiisa. Yaneetaa waan akkasii jedhama maqaasaa. Innaa ijoollummaatti anaaf miimmiin obboleettiin koo mana barumsaa kaatolikii barraa ishee xinnoo dhumti saaraan achi gashan mana barumsaa qeesii. Fidala lakkaa'u. Mandaruma keessa dhattee fidala lakkaa'u achi dhannaan ijoolleen saaraan gabaabduudha reebuutti ka'an ijoolleen. Ammayyuu badaan cindaballe sagalee hojjaa ishee itti na jalaan himinaan na lolti. Ijoolleen reebuutti ka'an saaraa. Kana booddee gaaf tokko dhuftee hinuma gamee feennaan aabbaa kootii waa tokko kadhatte. Aabbaa jette. Ijoolleen reebanii mana ajjeesuuf jedhu waama tokko naa godheette. Maalan sii godhaa jennaan harkuma na qabadhuuti gidduu isaanii naa darbeette. Maaliif barbaaddee ijoolleen sun xixinnoodha fagoodhuma gaafa aabbaan harka qabatee arganii inni kaan karaa kana inni kaan karaa achi baqatee bade. Waaqayyo harka si qabnaan diinonni keessa jalaa baqatu. Hallelujah. Hallelujah. Isheen jedha dubbiin Waaqayyo. Isheen biyya onaa keessaa achi as adeemtu. Waaqayyo harka ishee qabatee kan adeemu. Hallelujah. Waaqayyo harka keessi qabee jennaan. Atis harka isaa qabdee jennaan diinni si sodaachuutti ka'a. Firri keenya inni bara baraa Waaqayyo jiraata nuuf haa ta'u. Meegaa shan ameen jedhaati fudhadhaa. Hallelujah. Firri keenya inni bara baraa inni jalqabaa Waaqayyo gaafa karaa sitti baafatu dhufeetu fira kee ta'a. Bar tokko Ermiyaas Waaqayyoon itu iyyuu Waaqayyoon itu kadhatu warra Baabiloonitti dabarsee kenne Waaqayyo Israa'eliin. Hin rakkisan Waaqayyoon cubbuu isaaniirraan kan ka'e gara jabina isaaniirraan kan ka'e jal'ina isaaniirraan kan ka'e warra Baabiloonitti dabarsee kenne Waaqayyo. Ermiyaas isa kana hin iyyaa fuula Waaqayyootti attam goote maaliif jara kanatti nu laatta? Jarri kun cubbamoodha, jarri kun yakkamoodha, jarri kun warra dhanna qabatan miti, warri kun warra kakuu miti, saba kee attamitti warra kanatti dabarsitee laatta? Jedhetuma iyyuu mul'ataan maal argaa? Waaqayyoon diinota gidduutti arge. Warra Baabiloon gidduutti Waaqayyoon arge. Kana booddee kufee akkas jedhe yoo nu dhiiftellee nu dhiifta malee kophaatti nu dhiifta malee dhattee attamittiin diina keenyaa wajjin dhattee hiriirta jedheen. Waaqayyoon diina isaatii wajjiniin arge. Waaqayyo gaafa karaa baasu firoota koo inni jalqabaa dhufee mana keenya keessatti jireenya keenya keessatti hojii keenya keessatti tajaajila keenya keessatti dhufee harka nu qabeetu of mul'isa. Isheen kan kooti jedha. Inni kan kooti jedha. Beekaa dhagaa warri dhiyoo warri fagoo warri firaa warri diinaa warri dhiigaa warri alagaa dhagaa argaa inni kan kooti isheen kan kooti jedhee Waaqayyo inni guddaan dhufee saba isaa bira dhaabata. Karaa baasuu jechuun inni jalqabaa isa kana. Relationship with God. Inni lammaffaa Waaqayyo gaafa karaa baasu maaltu ta'a? Inni lammaffaan Waaqayyo gaafa karaa nutti baafatu seexana baasutti ka'a. Gaafa Waaqayyo namarraa siqu seexanatu namatti siqa. Gaafa Waaqayyo namarraa deemu seexanatu namatti adeema. Gaafa Waaqayyo namarraa adda ba'u seexanatu namatti gala. Luther isa kana there is no neutral ground jedha.
yooki waaqayyotu si qabatee jira yooki seexanatu si qabatee jira jedha. There is no neutral ground jedha. Yesus Kristos gaafa tajaajila isaa tokko jedhee jalqabu wangeela Maarqos keessatti inni jalqabaa Phexros, Indriyaas, Yohannis, Yaaqoobiin waame, inni lammaffaan seexana baasuu jalqabe. Seexanni iyyee ba'utti ka'e tajaajila Yesus Kristos keessatti. Seexana baasuutti ka'e. Firoota koo seexanni nama qabataa, qilleensa qabataa, territorii qabataa, dinagdee qabataa, siyaasa qabataa, nagada qabataa, miidiyaa qabataa, mooraalii qabataa, saayikooloojii qabataa. Seexanni wanti inni hin qabanne, wanti inni dhiisu hin jiru, environment inni dhiisu hin jiru. Kanaaf dubbii Waaqayyoo keessatti utuu isa hin hidhin eebba saammachuunii fi eebba guurrachuun hin danda'amudha dubbii Waaqayyoo. Territorii keenyarraa hidhamuu qaba. Environmentii keenyarraa, maatii keenyarraa, saayikooloojii irraa, baricharraallee hidhamuu qaba seexanni. Lola afuuraa jalqabe Yesus Kristos inni jalqaba. Dirree sanarratti, hojii sanarratti arganiin beekanii sabni Israa'el dinqifatan. Edaa karaana ba'u inni jedhamu isa kana Yesus Kristos dhufee mandara sanatti gaafa galu iyyutti ka'e seexanni. Raamasadoora baashiyaa iyyutti ka'e, gadoodutti ka'e, boo'utti ka'e, wacabbarutti ka'e, lafa ciruutti ka'e, iyyutti ka'e. Akkasittiin jedhe Yesus. Yoo iyyiteen iyyita malee amma jalqabi iyyiti ba'i jedheen. Haalelooyaa. Eebba tokkoon isin eebbisa. Territorii keenya keessaa seexanni haa ba'u. Goolii isaa fudhate, hojii isaa fudhate, xaxaa isaa fudhate, abshaalummaa isaa, haxxummaa isaa, mala isaa, humna isaa, dandeettii isaa, karaa isaa, karoora isaa, kotota isaa guurrate. Haalelooyaa. Haa ba'u. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Haa ba'u. Haalelooyaa. Meegaashaan haa ba'u jedhaa. Maqaa Yesus Kristosiin mana keenya keessaa, fayyaa keenyarraa, jireenya keenyarraa, dhaloota keenyarraa, bara keenyarraa, dinagdee keenyarraa, qalbii keenyarraa seexanni iyyee, caraanee, boo'ee, gadoodee haa ba'u. Ulfina fidaa fi Yesus Kristosiif. Haalelooyaa. Haa ba'u. Ba'uu qaba. Ba'uu qaba. Yesus Kristos gaafa karaa namatti baafatee dhufee mandara namaa galu isa kana godha. Haalelooyaa. 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 Kotota isaa wajjin gubachuu qaba. Gaggalagaluu qaba. Waan seexanni nama godhu beektu sin jireenya namaa keessatti. Sadaffaa Yesus Kristos gaafa dhufee karaa baafatee mana namaatti galu inni sadaffaan dhukkubsataatu fayyutti ka'a. Dhukkubsataa fayyisa Yesus. Ameen, ameen, ameen. Dhukkubsataa fayyisa Yesus. Dhukkubsataa. Waan lama ilaalla wangeela Maarqos boqonnaa 2 keessatti. Inni tokko amaatii Phexrostu dhukkuba ture. Yesus Phexros faa, Indriyaas faa wajjiniin mana sana dhaqan boqochuudhaaf, nyaachuudhaaf, dhuguudhaaf. Amaatiin Phexros utuu fayyaa ta'aniiru ta'ee mana sana keessaa nyaanni hin jiraata ture. Bishaan hin jiraata ture. Manni foolii qaba, hin urgaa'a. Manni sun guutuu ta'a ture. Amma garuu manni sun akkas hin turre. Gaafa Yesus Kristos faa dhaqan amaatiin Phexros maal godhaniiru? Dhukkubsatanii maal ta'aniiru? Ciisaniiru. Argitanii? Mana namaa waan inni godhu akka manni namaa gammachuu hin qabaanne, nyaata hin qabaanne, dhugaatii hin qabaanne, nagaa hin qabaanne, gammachuu hin qabaanne, gabii hin qabaanne, dhukkubaan fideetu waan kana godha.
لما فارت مو نمشي لمتي دان قبامه توكو دنساتو لمطاي جرا نمني كون مو لمتي ساران كنكه نما discriminated تيدا نما حواساف الو ترا غدي بافامه غتاميدا يسوع كريستوس بيرا دو في جلبين فتيتو اكازيد يا غوفتا يو فيتيف جدي if it is your will يو فيتيف نقول ليس يدي يو فيتيف نقول ليس يدي يسوع كريستوس غافسنا one universal eternal divine truth dubbate akazide federa qullaayide hallelujah maqaa waaqayyo ha eebbifamu anaaf isin qulqullaa'uun fedha waaqayyooti waan nama keessaa gannu baasu utuu yesuus hin jiru ta'e namni wal biran taa'u namni wal hin jaallatu namni naraaramu namni cubbuu wal hin dhiisu namni wal hin danda'u yesuus federa qullaayide gaafa yesuus karaa namatti baafatu inni jalqabaa gaafa yesuus karaa namatti baafatu namni fira yesuus ta'a inni lammaffaa seexanatu ba'a inni sadaffaa dhukkubatu fayya dhukkubi kun argitanii gaa mana Phexros faa keessattis argineerra jireenya namicha lamxaa kana keessattis argineerra qaama namaa dhukkubsachiisuu utuu hin taane dhukkubni sun holistic impact qaba namichi lamxaan sun psychology inni ittiin jiraatu argitaniittu hiyyumanni keessa jiru argitaniittu nagaduu hin danda'u hojjechuu hin danda'u waldaa dhaquu hin danda'u namatti makamuu hin danda'u fuudhuu hin danda'u maatii isaa keessaa nama heerumsiisuu hin danda'u waaqayyoo waaqeffachuu hin danda'u gadi darbatamee ala nama taa'u the condition of his life is completely filled with discomfort jireenyi isaa akka hin gammanne akka ittiin tolle godha abaarsi bara sana jiru jireenya keenya miidhessee sirreessee urgeessee fidee walitti makee ubisee jireenya keenya fidee qixxee namaatiin godhee nama gidduutti kan nama dabalu ilmi waaqayyoo Yesuus maqaansaa bara baraan haa ulfaatu hallelujah hey hallelujah maqaansaa bara baraan haa eebbifamu isatu kana naa godhe warri jettan caa godhaa galateeffadhaa hallelujah hallelujah askantenye dufne kan ol namine tenye waan afaan oromoo bennuuf miti kan as nu naqe Yesuus tu urgaanutti godhe hallelujah nama nu godhe nama nu qixxeesse hallelujah utuu Yesuus hin jiru ta'e warri as hin jirre mee dhugaa keessan keessa keessanii utuu Yesuus hin jiru ta'e ana singau ani harran argu ana sintaa'u warri jettan ulfina kennaafi Yesuusiif hallelujah hallelujah isa maqaansa haa eebbifamu hallelujah hallelujah nama godha Yesuus he changes and he transforms the condition of our life he transforms and he changes the condition of our life hallelujah maqaan waaqayyo haa eebbifamu bartokko nama tokkon interview godhan ture televisionii keenya irratti saati 40 fan interview godhe namni kun nama guddaadha amma gara gooftaa deemaniiru obbo Amaanu'eel Abrahaam jedhamu seenaa makkaan Yesuus keessatti iddoo guddaa qabu kibuur ato Amaanu'eel Abrahaam ittiin jedhu ministeeras turanii ambaasaaddaris turanii kutaa 4 maleen baranne kutaa amma 4 duwwaatti baratan isayyuu carraa namaatiin baratan ijoollee baalabbaataa Haile Sillaaseen biyya biyyarraa kootaa nama diddama kenne Tigraay irraa Sidaamoo irraa Harargee irraa Wallagga irraa nama diddama kenne nama Wallagga keessaa warra dhaqan keessaa namni diddamni filatame baalabbaan inni tokko mucaasaa erguu sodaate mucaan kun ndeemo na jalaa badaa jedhee sodaatee mucaan isaa hafee nama 19 ta'e obbo Amaanu'eel immoo eessuma isaanii wajjiniin uffata shimmanaa dha'uudhaa fi beeta mangistii Wallaggaa Naqamtee keessa taa'u beeta mangistii Adda Shummaa faa keessa taa'u
achi uffata dha'u turan eessumni isaanii eessuma biratu ta'anii nama 19 ta'e namni tokko gaafafu carraa sanaan mucaan kun itti dabalamu kanaan dhaqan waaqayyo carraa siniif qopheessu haleluuyaa kanaan dhaqan kutaa hamma 4tti ishee baratan akka dinqisiisaatti erga baratanii booddee gargaaraa barreessaa ta'anii ambaasaadara godhee namichi daarektarri Harargee Londanitti ramadame fudhatee dhaqe Londaniin dhaqan utuu achi jiranii xaaliyaaniin dhufee Haile Sillaaseen baqatanii yeroo Londaniin dhufan waggaa 5 Haile Sillaasee wajjin achitti wal baran dandeettii isaanii achitti argan baay'ee kan na dinqe sadarkaan dandeettii isaanii fagoo waan ga'eef namni kun ambaasaadara Itoophiyaa ta'anii xaaliyaanitti Londanitti Indiyaatti biyyoota gurguddaatti erga ramadanii booddee achis deebi'anii ministeera adda addaa ta'anii Itoophiyaa irratti erga muudamanii booddee jireenya isaanii keessatti kana hundumaa gaafa ta'uun jedheen maalirraa hubattanii ennaan akkasnaan jedhan warri naa wajjiniin ture hundumtu ministeerris ambaasaaddarris inni gurguddaan kun hundumtu gaafa of dudduuba ilaalittiin jedhan abboota isaa lakkaa fetawraarii abaluu raas abaluu dajjaazmaach abaluu lakkaa ani garuu gaafa of dudduuba ilaalu Iyesuus Kiristoosin lakkaa jedhan hallelujah Iyesuus fira keenya taanaan he changed the condition of our life televisionii mo'aa yeroo ijaarru achi keessaa namoonni naannoo adda addaa jiraachuun irra jiru kan jedhuun nama tokko mucaa tokko gujiirraa dhufte kuulanii kan jedhamtu gujiirraa dhufte sadarkaa sagantaa faarfannaa qopheessiti abbaan ishee luba waldaa makkaana Yesuus gujiin har'a persentii 78 kan ta'u wangeela Yesuus Kiristoos fudhateera ummanni Oromoo guji 80 ol abbaan gadaalleetu nafin hundumti isaanii kiristaanota ulfina kennaa waaqayyoof haleluuyaa ummanni gujii keessa jiran akkamittiin kiristaana ta'anii warri gujii akkamittiin akkasitti ummanni Oromoo gujii Kiristoosin argatee akkas cime Kiristoositti bara sanaan jedhan obbo Amaanuel Abrahaam warri naannoo sana ministeerota ta'anii dhufanii politikaa kana hojjetanii hojiirraa dhiibanii tuma ta'anii Haile Sillaaseen obbo Amaanuelin lafatti ramadan dhabanii maaddin minister kan jedhamu hin jiru bara sana isti maaddin ministeeri ta'ii ittiin jedhan hin jiru ministeerumti isaa hin jiru isti maaddin ministeeri ta'ii ittiin jedhan naa maaddiniin lafa jiru utuu barbaadanii warqeen naannoo gujii waan jiruu fi warqee sana barbaacha ilaaluu dhaqan achi gaafa dhaqan ummata sana arganii ay ummanni kun utuu wangeela argate wayyaadha argitanii akkatti waaqayyo dhaqu achumaan dhufanii missionarii kadhatanii missionarii achitti erganii har'a ummanni gujii abbaan gadaalleetu nafi abbaa gadaa gaafan interview godhee abbaa gadaa Agaasa jedhamu isa guddaa jaarsa guddaa areeda guddaa qabu TV irratti argitaniittu abbaa gadaa Agaa Xiinxanuu jedhamu abbaa gadaa attamennaan ani kiristaana waldaa Kiristoosan tajaajila jaarsa waldaan iyyuu tureenaan jedhan turee eeyyee jaarsa waldaa ammoo ennaan xinnoon gara booddeetti deebi'eedhaan maali ennaan haadha manaa daddabalee fuudhee ennaan na areeni waldaadha jedhan Yesus Kristos fira namaa taanaan fagoo dhufeetu kondiishinii jireenya keenyaa geeddara haleluuyaa meegaa shan ameen jedhaa fudhadhaa har'a Yesus kondiishinii jireenya keenyaa geeddaruu barbaada the condition of our life environment of our life wanti nutti hin tolle akka nutti tolu wanti nu quuqu akka nurraa buqqa'u wanti nu gaddisiisu akka nurraa fagaatu Yesus dhufee jennaan gaddin sokka Yesus dhufeennaan lamxiin hin sokka Yesus dhufeennaan dhukkubni hin sokka Yesus dhufeennaan hiyyumni hin sokka Yesus dhufeennaan gaddin sokka ulfina fidi Yesusiif galata fidi haleluuyaa
inni dhumaaf inni arfaffaani gaafa Yesuus gara jireenya namaa karaa namatti baafatu maaltu ta'a? Jireenya keenyatu jireenya galataa ta'a. Akka jedhe Yesuus namicha salamti irraa fayyeen egaa jedhe akkasi fayyise waan adda addaa dhattee hin dubbatin amma yeroon isaan geenye. The Messianic secret jedhama theology keessatti. Hamma yeroon isaa ga'utti dhoksaadha. Hamma sanaatti akkasi fayyise maaloo keessa dhattee litin hin dubbatin. Garuu jedheen fayyuu kee dhaqiitii lubatti agarsiisi. Waan macaafni jedhu immoo galataaf aarsaadhaaf wareegaaf wanta ta'u immoo dhaqiitii maal godhi? Galchi jedhe. Jireenya galataa jalqabitti jedhe. Jireenya galataa. Egaa gap theory wanta jedhamu keessatti waan sadiitu jira. Tokkoffaan current reality, haala nuyi amma keessa jirru. Current reality amma haala nuyi amma keessa jirru. As immoo maaltu jira? Intended future wanta jedhamutu jira. Lafa nuyi ga'uu barbaannu. Jireenyi namaa kana lamaan gidduu deema. Current reality and intended future. Current reality haala amma nuyi keessa jirru. Intended future inni immoo lafa nuyi ga'uu barbaannu. Kana lamaan gidduu immoo maaltu jira? Gaappitu jira. Mammaaksaa fi geerarsa Oromoo keessaa yeroo hundumaa kun hin dhibu miti. Ergan dhaladheen teenye lafa garaa koo hin geenye kan jedhu. Theory masa kana lafa kaa'achuudha. Current reality ergan dhaladhee hin teenye yaalaan jira. Garuu immoo lafa garaa koo immoo hin geenye. Kanaaf gaappii kanatu jira. Yesus Kristos haala amma ani lafa kaa'e yoo argine current reality Petros, Andreas, Yaaqoob, Yohannis, Galiilaa qarqara warra qurxummii qabanidha. That is their current reality. Ammoo warra Yesus Kristosin tajaajilanidha. Current reality iddoo kana jiru inni lammaffaan nama seexanni qabetu jira. Current reality dha. Gaafa Yesus dhufu namichi seexanarraa maal ta'eera? Bilisa ba'eera. Inni sadaffaan iddoo kana maaltu jira? Dhukkubsataa amaatii Petros namicha lamxiidhaan qabame. Dhukkubaan jireenya ulfaataadhaaf jireenya gadadoo keessa warra jiran. That is current reality. Intended future achirraa bilisa ba'anii dhukkubarraa fayyanii amaatiin Petros maal ta'aniiru? Tajaajiltuu ta'aniiru. Ka'aniidha dhukkubarraa ka'anii nyaataan mana sana tajaajiluutti ka'aniidha. Tajaajiltuu ta'aniiru. Namichi ni lamxaan qulqulluu ta'ee mana Waaqayyootti dabalameera. Arfaffaan namichi ni lamxaan jireenya gungummii, jireenya gaddaa, jireenya boo'ichaa, jireenya salphinaa, jireenya gaddeebi'aa jiraata ture. That is current reality. Intended future ini amma namichi jireenya galataa jiraata. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Amma gaa ishee kanan isinitti hima. Asii kaanee as ga'uudhaaf karaan kun maalinni? Maalinni karaan sun? Karaa Waaqayyoo qopheessaa jedhe kun maalinni? Isheen isinitti mee raawwadha. Karaa kana iddoo lamatti barreeffamee jira. Maarqos 1:4, Maarqos 1:15. Iddoo lamatti barreeffamee jira. Isa tokko Yohannistu dubbate, isa tokko immoo Yesuustu dubbate. Maarqos 1:4 irratti akkas jedha. Yohannis cuuphaan lafa onaa keessatti argame cuuphamaa yaada garaa geeddarachuu keessan mul'isaa. Waaqayyo immoo cubbuu keessan isiniif hin balleessaa. Kana karaansaa. Inni lammaffaan 15 irratti immoo akkas jedhe Yesus Kristos. Barichi raawwatameera. Mootummaan Waaqayyoos dhiyaateera. Yaada garaa keessanii maal godhaa? Geeddaradhaatii wangeelatti amanaa. Karaansaa kana. The key. Kana karaansaa. Karaan kan biraan jiru. Lamaanuu ilma Waaqayyoo Yesus Kristosin mul'isa. Inni jalqabaa maal godhaadha? Yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Mee jedhaa? Hin dhaga'amu. In another language yeroo hundumaa qalbii diddiirradhaa jechuudha.
yaada garaa namaa geeddaraa miti. Yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Hundumti keessan yaada garaa keessanii qalbii diddiirradhaa. Hundumti keessan ofitti deebi'aa. Jireenya keessan qoradhaa. Qalbii diddiirradhaa. Yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Jireenya qalbii diddiirrannaa hafuura gadi cabaa garaa gadi cabaa jiraadhaa. Namatti faraduu nama balaaleffachuu dura yaada garaa keessanii geeddaradhaa. The key is come to repentance. If not, current reality keessan baatanii. You will always stay in current reality. Current reality keessa baatanii intended future isa jedhamutti galuudhaaf karaansa inni jalqabaa Yohannis Cuuphaanis Yesus Kiristoosis kan inni jedhe the key is live a life of repentance. Qalbii diddiirradhaa. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 irratti akka jedha Yesus Kiristoos erga du'aa ka'ee booddee qalbii diddiirrannaadhaaf dhiifamuun cubbuu addunyaa kanarratti hin lallabama jedhe. Lallabni kan biraan hin jiru. The key to gospel is repentance and forgiveness. Gospel, law and gospel, confession and absolution. Ni jalqabaa jireenya qalbii keessanii jijjiirradhaa. Waaqeffannaan isaan jalqabu turre jira. Kiristaanummaan isaan mul'achuu turre jira. Jireenyi keessan mallattoon isaa inni guddaan is a life of repentance. Naadhiisii yaa Waaqayyo. Ani dadhabaadha. Ani cubbamaadha. Balleessaan kan kooti. Yakkaan kan kooti. Dogoggorri ana bira jira. Hafuura qulqullu na ceephayi. Hafuura qulqullu na ifadhu. Hafuura qulqullu na qajeelchi. Hafuura qulqullu aramaa sana keessaa buqqisi. Ana bira jira rakkinni. Gaafa jennee isatti of kenninu fuuldura Waaqayyootti yeroo dhaabbannu yeroo Waaqayyoon barbaaddannu yeroo hafuura gadi cabaadhaan yeroo wangeela Yesus Kiristoosiin caccabnee fuuldura isaatti gadi teenyu fayyuun achi jalqaba. Jireenya fakkeessaa keessaa ba'uudhaan haala keessa jirru keessaa ba'uudhaan haala keessa jirru amanachuudhaan kottaa jedhe baay'ee kan na dinqee yeroo sana Yohannis Cuuphaan biyya onaa keessaa dhufe uffata teepha uffataa qurphisa nyaataa damma barahaa nyaataa nama birahaa keessaa dhufedha. Yihudaatti gale. Yihudaa jechuun iddoo cubbamoonni jiran Yerusaalemiif Yihudaan iddoo itti raajonni ajjeefaman iddoo itti ergamoonni Waaqayyoo salphatan achi walakkaa dhaabateetu iyye qalbii diddiirradhaa jedhe. Kottaa cuuphamaa qalbii diddiirradhaa karaa keessan isa hamaarraa deebi'aa cubbuu keessa Waaqayyootti himadhaa gaafa jedhu baay'ee kan na dinquu hin dhufan jedha hiriiranii. Hin dhufan jedha hiriiranii baay'atanii cubbuu isaaniirraa deebi'uudhaaf. Yakka isaaniirraa deebi'uudhaaf gidiraa isaaniirraa deebi'uudhaaf dhufan dacha'anii. Muuxannoo akkasii kanan arge Indiyaa keessatti. Biyya kaaba Indiyaa keessaa magaalaan Maturaa jedhamu tokko jira. Magaalaan Maturaa kun lafa Waaqayyo waaqni tolfamaan biyya Hindii keessa jiru baay'een isaa iddoon itti tolfamudha. Achitti warri Hindii maal jedhu gaafa seexanni waaqarraa gad darbatame inni jedhu gaafa gad darbatame kunoo magaalaa keenyatti lafa dha'ee asii faca'ee biyya lafaatti jedhu. Asii hundeensaa jedhu. Achittan arge tajaajila nuyi missionarii goone deeggarru tokko achi jira. Achitti yeroo inni tajaajilu hiriiranii dhufu Hindoonni. Hiriiranii dhufu. Asii seexanni baa inni kaan asii cuuphama achitti hin barata inni kaan achi faarfannaa barata achi kadhannaatu jira dacha'anii dhufu. Yeroo qalbii diddiirrannaadhaaf Waaqayyo waamu eebba Waaqayyo namaa kennu keessaa inni tokko hafuurri qulqulluun garaa keenya Kiristoositti gaafa harkisu
jireenyi keenya qalbii diddiirrannaatti yoo deebi'e hin fayyina. Waaqayyo ayyaana kana nuuf haa kennu. Bara kana kanatu fudhatame dhaloota gidduudha. Afuura balaaleffannaa, afuura quba namatti qabu, afuura nama ifachuu, afuura nama jibbuu, afuura nama irratti ka'uu, afuura dheekkamuu, afuura seera jallisuu, afuura nama maqaa namaa yaada namaa xureessuu, waan akkasiitu baay'ate. Kanaaf current reality nama hin jijjiiramu, achuma jira namichi. Achuma jira. Intended future, iddoo seexanni ba'e, iddoo dhukkubsataan fayye, iddoo haalli jijjiirame, iddoo namni dhukkubarraa bilisa ba'e, iddoo aara galfiin jiru, iddoo waaqeffannaan jiru, iddoo eebbi jiru, iddoo jijjiiramni jireenyaa jirutti achi ga'uu namni maaliif dadhabe? Current reality keessaa maaliif namni lafa dhiita? Jireenya qalbii diddiirrannaa inni jalqabaati. Abbaa manaaf haadha manaa gidduu, hiriyoota gidduu, amantoota gidduu, jaarsolii gidduu, faarfattoota gidduu, hojjettoota gidduu, lafa jirru hundumtuu mallattoon jireenya keenyaa inni guddaan qalbii diddiirrannaa ta'uu qaba. Inni lammaffaan ifinni dhumaa erga qalbii diddiirrannee booddee dhiifama cubbuu Waaqayyo namaaf kennu amananii fudhachuu. Amananii fudhachuu. Amananii fudhachuu. Baay'ee nan gammadan ture xiqsii fi kutaa ijoolleen amma dubbatan dhaggeeffachuun dhugaadhuma yoo fudhattan akka ergaatti fudhadhaa. Akka entertainmentiitti fudhatina, akka erga akka raajiitti fudhadhaa. Takka takka Waaqayyoon kadhadhaa dhufa, kadhadhaa ati kottaa. Yaa Waaqayyo karaa afaan ijoollee kanaa natti dubbadhu jedhaa kottaa. Ani baay'ee maseejiin isaanii tokko tokko na tuqa ture. It is touching. Waaqayyo karaa inni dubbatu hin beektan. Yesus Kristos akkas jedhe dhiifamuu cubbuun gaafa lallabamu qalbii diddiirrannaatti galaati jedhe. Wangeela amanaa jedhe. Wangeela amanaa jedhame hin dhagaamne. Ani jedhame wangeelatti nan amana hin dhagaamu. Meegaa shan jedha ani wangeelatti nan amana. Hallelujah. An wangeelatti nan amana jechuun misraachoottan amana jechuudha. Namni misraachotti amanu fuulli isaa ifaadha yeroo hundumaa. Hallelujah. I believe in the gospel of Jesus Christ. Kana jechuun I believe in good news. Yeroo hundumaa misraachottan amana. Aan misraachottan amana. Aan mardootti amanu. Aan gadadootti amanu. Aan abdii kutannaatti amanu. Fuuldura koo du'aa ka'u jira. Kanatti amanaan. Fuuldura koo jireenya bara baraatu jira. Fuuldura koo injifannootu jira. Fuuldura koo eebbatu jira. Fuuldura koo ilma Waaqayyoo jira. Ulfina fidaa Yesuusiif. Hallelujah. Hey, intended future asii kaane haala amma jirru keessaa baane haala Waaqayyo nuuf qopheessetti galuudhaaf inni tokkoffaan qalbii diddiirrachuudha, inni lammaffaan wangeelatti amanuudha. Ila Waaqaaf lafti yoo gaggalagalee kumni kudhan sibiraa, kumni tokko sibiraa yoo kufan sibiran ga'u. Yoo kana amanteeti wangeelatti namaan amanuudha jechuudha. Waan fedhe yoo dukkanaa'ee bulbulame anaaf isin wangeelatti amanna yoo taatan hirkadhaati ameen jedhaa. Aan jedhame wangeelatti amana. Nuyi du'aa ka'utti warra amanuudha. Nuyi du'aa ka'utti warra amanuudha. Fakkeenya tokko isinitti meen xumura. Si'a lama marsaa lama biyya Ukraine deemeen tajaajila. Sadaffaa ammayyuu deemna ture hin cufame malee. Biyya Ukraine amma lafa waraanni bulbulee barbadeesse kana. Magaalaa xinnoo tokko magaalaa Kiev irraa gadi ba'ee magaalaa xinnoo tokko Alexander namichi paastorii jedhamu tokko kan nuyi baay'ee jaallannuuf tajaajilu nama biyya Ukraine. Waldaasaa warri karaa kooministii karaa Raashaa jiran kun rakkisanii jalaa saaman sala jalaa cufsiisan waldaasa. Waldaa guddaa jalaa cufsiisan. Waldaa bareedaa. Mana inni keessa jiraatus keessaa isa baasan. Amantootas naannoo sanaa facaasan. Gaafa nuyi dhaqnee ilaallu mana waardiyyaa sabiyyaa fakkaata, mana waarzabanyaa fakkaatu xinnoo ishee meetira lamaan kan geessu dallaa sanaa ala
qotee bulaan tokko immoo achi jira. Qotee bulaa sana kadhatee dallaa sana alatti achi biratti ijaare. Sanbata namoonni dhokatanii namni tokko namni lama ol galti. Ol achitti kennaa qulqulluu kennaa fi hin eebbisa. Kana booddee hin geggeessa. Maali Alexander kanuma dhiiftee iddoo kan biraa binnee yoo ijaarre wayyuu jenne Ukrainuun lafti isaa bal'aadha. No. I believe in the gospel jedhe. Maali naan I believe in resurrection. Gaaf tokko jaratti kana balleessee Waaqayyo waldaa kana deebisee naa kennaa jedhe. Hamma sanattan waan an amanuu fi astaa'een eegaa jira wangeelaa jedhe. Baay'ee kan isin dinqu. Namichi inni dubbii sana xaxee waldaa sana irraa fudhatee ittiin waan baay'ee hojjetee namicha sana gaaga'ee achi ari'amee baqataa ta'ee Jarmanii keessa jiraata. Alexander waldaa isaatti deebi'ee wangeela lallabaa jira. Ani wangeelatti nama warri jettan ameen jedha. Waamti fedhe yoo dhufe kan keenya iddootti hinuma deebi'a. Kan keenya nu jalaa ittiin bu'amu. Waaqayyo inni nu wajjiniin jiru amanamaadha. Mee hirkadhaati ani jedhame wangeelatti namana. Haala kam keessattiyyuu. You know, waldaa Kiristiyaanaa Atlaantaa dur kaasee yeroo hundumaa kanan lallabu keessaa tokko kennaa waldaan Kiristiyaanaa afaan Oromoo saba Oromootiif kennitu keessaa inni guddaan kennaa amantiiti. Nuyi warra amanuudha. Haala kam keessattiyyuu waa'ee saba keenyaas haa ta'u, waa'ee jireenya keenyaas haa ta'u, waa'ee dhaloota haaraas haa ta'u, waa'ee bara dhufuus haa ta'u, nuyi warri waldaa maal jennaa? Fuuldurri saba keenyaa ifaadha jenna. Ameen jettu? Nuyi warri waldaa yeroo hundumaa Yesus du'aa ka'eera jenna. Intended future bira ga'uudhaaf karaansaa isa kana. Akkasii dhagaa wangeelli Yesus Kiristoos. Karaa baasaa. Akkamittiin karaa baastu? Karaa isin qopheessitaniidha. Barichi raawwatameera waan ta'eef karaa Waaqayyo irra adeemu. Ergamaa koo isa karaa siif qopheessu si dura nan erga. Inni macaafa Isaayyaas raajichaa keessatti akka caafame inni immoo maal godhaa? Sagaleen lafa onaa keessaa hin iyya. Sagalicha dhaggeeffadhaa. Gooftichaaf karaa tolchaatii maal godhaa? Haaraadha. Waan haaramutu jira fuuldura keenyarra. Haaraadha. Fuuldura isaaniiti haaraadha. Ana fuuldura Waaqayyo waa hin haara warri jettan ameen jedhaa. Waan kosiirraaf qoraatti irra sin adeemsisu Waaqayyo si fuuldura deemee maal godhaa? Haaraadha. Karaa isaan fuuldura haaraatii maal godhaadha? Achi booddee daandii inni irra adeemus immoo qajeelchaadha. Akka kanatti qajeelcha Waaqayyo. Haala nuyi har'a keessa jirru keessaa lafa Waaqayyo nuuf qopheesse sana bira ga'uudhaaf karaa inni qopheesse isa kana lamaani. Qalbii diddiirradhaa, wangeelatti amanaa. Kana lamaan gootanii jennaan jireenya har'a keessa jirtan keessaa hin baatu. Lafa Waaqayyo isiniif qopheesse sana bira immoo hin geessu. Karaaf karoorri isaa maqaan isaa Yesus jedhama. Kaa dhaabadhaa hin galateeffannaa Waaqayyoon. Har'a jireenyi koo haalaan amma keessa jiru keessaa ba'ee lafa Waaqayyo naaf qopheesse bira ga'uu arguun barbaada. Laftan amma jiru iddoon amma jiru ga'aa miti. Waaqayyoon eeggataan jira, Waaqayyoon gaafataan jira. Haalli koo akka jijjiiramuuf, iddoon koo akka jijjiiramuuf, seenaan koo akka jijjiiramuuf warri jettan yeroo kana hin kadhanna Waaqayyoon. Hallelujah. Amanaa. Haalli koo akka inni jijjiiramu, akka inni sadarkichi fooyya'u, muuxannoon akka fooyya'u, iddoon akka fooyya'u, bakki akka fooyya'u. Wanti natti hin tolle jira, wanti nan gammachiisne jira, wanti na quuqu jira, wanti na dhukkubsachiisu jira. Akka inni jijjiiramuun barbaada. I want to exit. I want exodus. Ba'uun barbaada Gibsi keessa. Ba'uun barbaada Gibsi keessa. Galuun barbaada biyya kakuutti. Arguun barbaada lafa Waaqayyo qopheesse. Irra jechuun barbaada iddoo Waaqayyo qixeesse. Hallelujah. Karaan na duraa haa haramu. Inni jallate haa qajeelu. Inni gadi jedhe olaa jedhu. Hallelujah. Warri jettan yeroo kana garaa keessan qopheessaa Waaqayyo karaa baasaa. Gooftaa Yesus Kiristoos yeroo kana hafuura qalbii diddiirrannaa nurratti dhangalaasi. Hallelujah. Nuu kenni yaa Waaqayyo.
naa kenni yaa Waaqayyo afuura qalbii diddiirranna afuura of tuulummaa afuura tulluu of gochuu narraa kaasi afuura fuula kee duratti gadi jechuu naa kenni yaa Waaqayyo qalbii akkan diddiirradhuuf afurri kee naa gargaaru ayyaanni kee naa gargaaru yaa Waaqayyo of tuulummaadhaan of jejuudhaan ceephoodhaan yaa Waaqayyo bara baay'een carraa of bira dabarseera har'a garuu afurri kee caccabsee daakee eenyummaa koo natti agarsiisu yaa Waaqayyo gadi jedhee si waaqeffachuun barbaada gadi jedhee si tajaajiluun barbaada gadi jedhee si duukaa bu'uun barbaada gooftaa Yesuus ati saba kee gargaari sabni kee yaa Waaqayyo afura gadi jedhaa garaa gadi jedhaa akka qabaatu garaa si sodaatu garaa siif na'u garaa si waaqeffatu garaa si tajaajilu garaa si dhaga'u akka qabaatu ati saba kee kana gargaari gooftaa Yesuus har'a moosin kadhadhaa amantiin jireenya keenya keessaa badee yoo jiraate gaafa ribaa kaanu dukkanatu nutti agarsiisa gaafa achi galagallu yaaddootu nutti mul'ata gaafa as ilaallu achi ilaallu boolla argina wanti nuyi dhageenyu nu naasisa wanti nuyi arginu nu sodaachisa naannoo keenya wanti jiru nu yaaddessa har'a garuu afurri sun hundinuu maqaa Yesuus Kiristoosiin gaba jedhu nuyi Kiristoosiin ilaalla neenca qaraaniyoo isa du'ee du'aa ka'e haleluuyaa isa seexana gadoochee baasu isa dhukkubsataa utaalchisee kaasu isa du'aa boollaa baasu haleluuyaa ulfina kennaafi mee gooftaa kanaafi haleluuyaa nuyi saba isa ilaalee adeemudha nuyi dhaloota du'aa ka'uuti nuyi dhaloota du'aa ka'uuti nuyi yaa Waaqayyo ija fannoo qaraaniyooti shekra lalalabasiyaa herra lalalaboshinda lalalaboshiyaa sabichi yaa Waaqayyo iji isaa Kiristoosiin akka ilaalu ati saba kee gargaari haleluuyaa ija keenya akka sirraan buqqifne ati nu gargaari yaada keenya sirraa akka hin deebifne ati nu gargaari hafuura keenya sirraa akka hin deebifne ati nu gargaari Yesus haleluuyaa 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 herramagal dalalaboshiyaa inni dhabe hin argata inni dhukkubsate hin fayyaa inni dadhabe hin jabaata inni hiyyoome keessaa ba'a inni gabroome hin bilisauma inni hidhame hin hiikama inni tullute hin diigama galaanni nu fuulduraa hin banama Yordaanos hin banama nuyi kana hin amanna haleluuyaa nuyi kana amanna Yesuus saba amantii saba galataa saba waaqeffannaa saba gammachuu saba akkasii taane akka deddeebinu ati nu gargaari yaaddoo gommuu sodaachuu yaadda'uu naannoo keenya irraa buqqisii gati gooftaa Yesuus har'a karaa waan nutti agarsiifteef si haa galatu haleluuyaa haleluuyaa karaan nu ba'eera warri jettan ulfina kennaafi gooftaadhaafe haleluuyaa galma keenya bira hin geenya haleluuyaa kan Waaqayyo qopheesse hin arganna karaan nu ba'eera karaan keenya Yesuus jedhama haleluuyaa harkaan iyyaan ililleedhaan galata fidaafi gooftaa kana haleluuyaa haleluuyaa haleluuyaa